Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu saatii kana qabadhe dhufe isinitti himaam oduu waliin Sadish buche oduu biizinasii irra jalqabna. Oduu biizinasii oduu gabayaan guyyaa ardhaa haala bareeda keessa oolte kormilooni tokkin garbirri 80 ta'a jedhamee tilmaamamu kormi gurguddaan ni jira. Oduu biizinasii irratti haal gabayaan guyyaa kan keessa oolte bulchaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Booranaa obbo Buchulla Bucheen daawwatamanii jiru. Daawwannaa warra bifa viidiyootiin waraabamee jira. Viidiyoo daawwii warra sun daawwanne walitti deebinaa. Otari ani dilala ani bulchaa bulchiinsa magaalaa Nageellee Booranaati. Loon jufti akkuma isin argitan kana gaggaboodha. Daawwannee walitti deebine. Loon akkuma isin argitan birrii jiru dabartee nam nyaatanii nama dhanii loon itti gabbuu hin ulfaata. Kun kormi akka malee nama dha waan isaan hin beekan. Obbo Sadish Bucheen loon akkanatti daawwadhee uummata keenya guddoo shakkatu jira warra bituu jira. Gatii kormi loonii tokkiin 80 jiranii kormi gabbaa sun kan san argitan sun kormi gabbaa sun inni akkuma kadhee galgal atee amma tan gabaa fidee namni irraa bitu dhabee biree jira. Wantaan irraa bitaa isaniin jedhu. Akkuma isin argitan gaalillee moggasu ni mul'ata. Oduu biizinasii kan Hayyee daawwattoota keenya oduu gabayaa daawwanne walitti deebinee jira. Oduu taantutti darbinaa. Oduun taanu guyyaa ardhaa cidhaa sargi jechuun sargi jinniif jaankii irratti artist Saadam Bucheen argamanii sirba ajaa'ibaa sirba akka malee nama hawwatu sirbanii turan. Sirbichi haala gaarii kan ta'een yeroo jinniif jaankii wal fuudhan irratti sirbii inni sirbee haala sirrii ta'een haala nama hawwatu sirbamee jira. Viidiyoonis waraabamee jira. Viidiyoo sunis isin biraan ga'een viidiyoo daawwannee walitti deebinaa. Ujung kemana cingge, cingga, hamu cingga, wih, sama di sopai, hamu kena sangkan beso, hamu kena ketupat kena kesoma kena semai. Apa yang semala kau mesti dulu buku mencai, kau mesti ni begodo, sehubung soleh. Tunggu semua kerut pasti menyogo mati, ametena yo solo bomotsa. Kometin di la bossa, love you so much kapeno somo kononai. Ame kono kuni say, amo chukunu konda kama. Ambe kisundu foto by Sally boy. Wabisin hindes hampa hindes harindes somai. Hayyee daawwattoota keenya sirbicha sargii jinniif jaankii irratti sirbame baay'ee nama hawwatu daawwannee walitti deebinee jirra. Oduun taatuutti darbinaa. Oduun taanu bulchaan bulchiinsaa kantiibaan magaalaa hin beekamne obbo Buchulla Buchinkingee Sadichungichang
yookaan Saddam Hussein godaanaa kan ta'e chungi chungi yookaan buchulla buchee maqaan hiriyooti isaa buchulla buchee jaamtu makiina ajaa'iba makiina yoo deemuyyuu girrisu makiina kilaaksiin isaatu yoo ijitu gurnam dhukkubsita kaakana kan bitateem makiina ni bitate nama ajaa'ibaam makiina ni bitate daawwannee bifa viidiyoo gisee yeroo inni of waraabamee waan jiruuf viidiyoo isaa yeroo inni makiina sunoo daawwannee walitti deebinaam. Cho taayee chak taayichoo taayee koo chak taayee kiyyaa chaw chak. Hayyee daawwattoota keenya oduu intaantu makiinaa inni bitate daawwannee walitti deebine jirra oduu intaantutti darbinaam oduun inni taanu ardhaa kanti bulchaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Sadish gara qarbaa boqqolloo OBN facaafate haala gaariin daawwatanii daawwannaa boqqolloo irra oolan yeroo isaan boqqolloo daawwatan viidiyoodhaan waraabamee waan jiruuf daawwannee walitti deebinaam. Boqqolloon haala sirrii ta'een facaafamee jira. Gabaree lafa kana kuni baay'ee bareechee facaasee jira. Dhiyootu sindee kuntaala dhibba agasii badhaasiin kenninaa fi anatti bulchaa kee kantiibaa magaalaa kanaatti guddoo maachee waan dassa godhee gabaree lafa kana kuni jabaadha jennaan dhiyootu badhaasiin kenninaa fi daawwannaan nu boqqolloo kanarra goonellee baay'ee namatti tola. Daawwannaan kunis akka malee warri lafa kanallee goobasi gaalaaf loollee hedduu nu qalanii nyaanni quufnee garaa nagar nu gaggaa. Maal ta'u mul'ata? Koturii shan argee maal? Kotu na kotu seeraan na eegi. Maal ta'e laf marta seeraan na eegdu. Dhaabadhuuti na eegi seeraan achi lallaal. Haal gaarii kun boqqolloon haal sirrii ta'ee facaafamee warri OBN illee dhiyootu badhaasa warra gabaree lafa kanaatiin kenna boqqolloolee guddoo nyaannee garaa nu kukkurube dhufuulee nu dhufti daddabi cal deemachi zaanii boqqollooleen babbareeda seeraan na eegi makkala kiichi dhaabadhu akkasii lafti irratti raasaa bee walan laalmee akka dassaa biran deebisee. Boqqolloon bareedaadha. Daawwiin nuyi goonellee kan fakkaatu akka tiima magaalaa kanaatti warri lafa kanaatiin jabaadhaadhaani. Jabaadha dhiyootu badhaasa sindee kuntaala gasa isiniif qopheessina. Hin deemna amma. Hayyee daawwattoota keenya oduun nu saatii kanaaf qabannee dhufne kan fakkaataa akka sanatti tolellee inamannaa abdii qabna akka jaalatan oduu guyyaa har'a kana oduu guyyaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuu tura. Nagaan tura bakka deemare maal tafe nagaan tura.